Hindii fi Paakistaan gidduutti sochii waraanaa hammaachuu hordofee daandiiwwan qilleensa daangaa qilleensa Paakistaan irraa goraa jiru. Ta'us xiyyaarri daandiin qilleensa Itoophiyaa ET-672 Finfinnee irraa ka'ee gara Kooriyaa Kibbaa Soolii imalee daangaa qilleensa Paakistaan keessa qofaa balali'aa darbu maastiriitiin sochii xiyyaarota hordofu Flight Radar 24 gabaaseera. Imala xiyyaara kana Flight Radar 24 miidiyaa hawaasaa irratti qooduun booda ijoo dubbii hawaasaa onlaayinii ta'eera. Paakistaan daangaa qilleensa ishee guutummaan cufu beeksisuu baattullee daandiin daangaa qilleensaa baay'een balalii idileef banaan jirani. Kanuma keessaa xiyyaarri ET-672 daandii samii daangeffame keessa darbaa ture. Ogeessonni balalii dhimma kana hordofan imala xiyyaaraa daandii qilleensa Itoophiyaa kana waan hin baramne jedhaniiru. Xiinxaltoonni aviyeeshinii imalli akkasii kun yeroo baay'ee of eeggannoo olaanaa fi hordoffii kallattii jalaatiin ayyamama jedhan. Waa'ee balalii kanaa gama mootummaa Paakistaaniin waan jedhame hin jiru. Ministeerri daldala Itoophiyaa gatiin boba'aa haaraa gaafa caamsaa 8/2025 beeksiseera. Fooyya'insi kunis dabalii olaanaa agarsiiseera. Beenzilii liitiroon tokko birri 122.53, naaftaa fi kiroosiniin liitiroon tokko birri 116.49. Kun gatii ammarraatti fooyyeffaman keessaa isa guddaadha. Gatiin olaanaa kanaan dura galmaa'een baatii gurraandhalaa keessa yoo ta'u, naaftaan birri 112.67 akkasumas beenzilli birri 101.47 ture. Mootummaan gatii boba'aa irratti deeggarsa akka godhu himus boba'aan idilee liitiroodhaan birri 28 yoo ta'u, hanqinni guddaa waan jiruufis gabaa gurraachaa irratti naannolee Affaar keessatti liitiroodhaan amma qarshii 300tti gurguramaa jiraachuun miidiyaan biyya keessaa Addis Istaandard gabaaseera. Baatii muraasa dura magaalota Oromiyaa keessatti hanqinni boba'aa jiraachuu fi gurgurtaan gabaa gurraachaa dabaluu gabaasne turre.